Jaina nagaya dorkinaan hin taatu gurratti sincalau Oromoon kutaa kudha tokko Oromoo dursuudhaaf mirga qabdi gurratti sincalau Jimmaas Prime Minister ta'ee nu bulchuudhaaf aangoo guutuu qaba gurratti sincalau Harargeenis Prime Minister taatee Oromoo bulchuudhaaf aangoo guutuu qabdi gurratti sincalau Illibaabur Oromoo dursitee biyya bulchuudhaaf aangoo guutuu qabdi gurratti sincalau Arsiin Prime Minister taatee Oromoo dura deemtee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi gurratti sincalau Walloo Oromoo dura deemtee Prime Minister taatee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi gurratti sincalau Jimma Oromoo dura deemtee Prime Minister taatee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi gurratti sincalau Wallaggaas akkuma Oromoo taanitti Oromoo keessaa dura deemtee biyya bulchuudhaaf mirga qabdi gurratti sincalau Wallagga qofa jechuun ammoo tun calau miti walad yoo nuti masaraan seenneen nu bira indalaydu tun kaayoo boorannilleen Oromoo dura deemee Oromoo bulchuudhaaf mirga guutuu qaba gurratti sincalau Oromoon tokkummaa gubarbaannu walqixxummaa keessaa qabaanneeti gurratti sincalau yoo tokkummaa walqixxummaan qabneen kayaatan taate isinis minilikiin addaa miti gurratti sincalau Oromoo keessaa nuun mootii ta'e Oromoon rammataa ta'e deemuu qabaan hiree Oromoon takkalleen qabduu miti gurratti sincalau Abbaan Oromoo dursee deemu jiru khayree Rabbi kanneef Dr. Abiyyi isa jalatti hiriirree misooma biyya teenya daangaa keenya lafa teenya haqa keenya qabannee yaa'uun dirqama Oromummaan nurra keessemma gurratti sincalau irra isinii deebina gurratti sincalau irra isinii deebina gurratti sincalau eenyu xabaqaa Oromoo isin qofa godhe tanaaf waladdaa jenna jechuudha afaan guuttanne akkasi Booranninis Harargeenis Jimmaas Ilibaaburis Arsiinis Oromoon naannoo kudha tokko hundinuu Oromoo dura buutee Oromoo hogganuudhaaf mirga guutuu qabdi gurratti sincalau nuutu aangoo keessaa xiqqaate aangoon firummaadhaan kannamti akka walit dhiyaatanitti aangoo kannanii maarree jaanii ta'anii Facebook irraa katabuu fi TV irratti haasa'uudhaan maal ta'uudhaan wanni aangoon namaa hiramtu takkallee nun jirtu gurratti sincalau Abbaan Oromoo dursee deemu jiru khayree Rabbi kanneef Dr. Abiyyi isa jalatti hiriirree misooma biyya teenya daangaa keenya lafa teenya haqa keenya qabannee yaa'uun dirqama Oromummaan nurra keessemma gurratti sincalau irra isinii deebina gurratti sincalau irra isinii deebina gurratti sincalau eenyu xabaqaa Oromoo isin qofa godhe tanaaf waladdaa jenna jechuudha afaan guuttanne akkasi